Kun raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa facaasaa jimaata fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'a 6 PM yookiin akka warra Esterneetitti sa'a 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyan alatti karaa toora YouTube Agency tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Agency burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo. Sabbata kee kuulasan beekumaan dhoofsiftee kuulasan beekumaan dhoofsiftee kuulasan beekumaan dhoofsiftee jaalala koo keessana akkamiin dhoofsitee boontu akkamiin dhoofsitee boontu akkamiin dhoofsitee.
jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya guyyaa har'aa keessummaa qabannee jirra raadiyoo burqaa oduu irratti Jaal Ibraahim Mustafaa keessummaa keenya kabajaa guyyaa har'aati. Haala sababa hundeeffamuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee marii waliin goonaa isinis akka xumuraatti nu faana turaan afeerraa kooti. Kallattumaan gara marii keenyaatti seenna. Jaal Ibraahim gahee hojii keessanii jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa keessatti dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaatii akkasumas immoo baga nagaan dhuftanii gara raadiyoo burqaa oduutti aanaa dhufu isiniin jenna. Ani Ibraahim Mustafaa jedhama. Gaheen hojii kootii dhimma alaa seensotaa fi qondaalota dhaabaa waliigalaa wajjin maree fi hojii dhaabaa hojjechuudha. Ayyee jalqabuma irratti sababiin hundeeffamuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa bu'uurri isaa maalirratti jettu isin? Bu'uurri hundeeffama dhaaba kanaa har'a miti tureera. Garuu gidduutti daddaaqamaan maaltu nurratti dhalateeti malee Oromoo irraa roorroo kutuudhaaf har'a miti kan nuyi hundeeffamne. Amma immoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummati Oromoo saamamu, Oromoo fakkaate Oromoo saamu, Oromoo fakkaate Oromoo ajjeesu, mootummaan akka kana Oromoo jaaree Oromoon ajjeesu. Warri kun roorroon kun uummata Oromoo irratti baay'ate dhumii isaan taanee fi har'a deegan taane nurratti roorroon taane nurratti raawwate karaa halagaatiin karaa maqaa Oromootiin kana irraa ittisuu fi dirqama nu fudhannee ofii keenya ofirraa uummata keenyarraa qolachuuf rakkoo kana dhaloonni akka rakkina kana fudhatee irraa qolatee uummata kana bilisa baasuuf walabummaansaa bahee galuunsaa abbaa biyyummaansaa abbaa qabeenyummaansaa akka mirkanaa'uuf qabsoo kana amma itti fufnee jirra roorroo kanarraa kutuuf. Hayyee mee jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee gaafa yoomii hundeeffame ji'a isaa yookaan bara isaa yaadattu? Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti kan inni hundeeffamne har'a miti tooreenni bubbule garuu walitti dhufee roorroon kun gaafa baay'ate maqaa waraana bilisummaa Oromootiinis ani waraana bilisummaa Oromootiidha Oromoo ajjeesuun Oromootti roorrisuun Oromoon irraa qabanii horii fidi jechuun kanuma isaa irratti lubbuu isaa dhabuun bahee galuu dhabuun waraanni bilisummaa Oromoo roorroo kanarraa qolachuuf guyyaa amajjii tokko hundeeffame baadiyyaa kaabaa kibbaa guutummaa Oromiyaa keessatti. Amajjii tokko jechuun bara 2024 immoo isa duradha. 2023 har'as boris roorroo kanarraa deebi'u malee irraa deebi'uun hin jiru. Haala hundeeffama isaa nuuf ibsitanii jirtu kaayyoo fi akeeki jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee qabate jiru maalirratti xiyyeeffata jettu? Mirkaneessu Oromoon Oromiyaa keessatti abbaa biyyummaa isaa sabaaf sablammiif illee dabarnee nagaa buusuuf kan nu qabsoo goonu malee nagaa dhokkachuuf miti nuti nagaa dhabne waan ta'eef akkuma nagaa dhabne sabaaf sablammiif akkuma nagaa dhabne nagaa dhabe waan ta'eef nagaa waaraan akka biyyattiidhaafis ollaa keenyaafis nuufis bu'uu barbaanna kanaaf qabsoo goona ofii nagaa argannee nama nagaa dhorkuu miti nuyi isa kana irratti hundoofneetu qabsoo godhaa jirra nuyi qabeenyaa namaatti hin buunu mucaan nama tokko namummaa isaatiin kabajaa ilma namummaa waan duruma barannee qabnuuf kana irratti hundoofnee dinagdee namaatti hin buunu kanaaf nuti akkuma walqixxummaa Oromoof yaadnuutti sabaaf sablammiiyyuu dabarree aanneetu qabsoo godhaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoodha bara 1991 irraatii kaasee naamusni inni qabu akkuma itti dhiyeenyaan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo kan inni ittiin beekamu naamusaanii waggoottan lamaan sadan darbani asitti garuu hawaasa keessaa komiin garaagaraa yeroo itti mul'ataa jirutu jira. Isa kana isin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa naamusni qabatee jiru naamusa akkamittiin ilaalta? Akka bilchinni siyaasaa akka waraana bilisummaa Oromoo durii keessa hin jirre ni beekama. Akka gadi bu'amee barnooti gaan hin baratamin ni beekama haalli daddaaqamaa keessa jira. Kanaaf immoo waraanni tokko immoo seera lamaan bula. Seera uummataa, seera militeerii kan isaatiin bula. Kana hunda guutuu waan hin taaneef qabeenyaa namaa saamuun, hatuun, haasaa hin taane haasa'uun, lafa hin taanetti argamuun, akka hin taane haasa'uun kun hundi isaa naamusa sana hin guutta goonu. Kanaaf amma haala waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo uummate Oromoo dur beekuun sochiin keenyas, haasaan keenyas, hojiin keenyas sana ta'uu qaba isa jedhudha. Kan irratti hundoofne waraana kana waraana tura waraana bula akka inni ta'ee akka inni biyya ijaaruu danda'u akka inni rakkataa gargaaruu danda'u akkuma waraana bilisummaa Oromoo durii akka inni uummata isaarra darbee halagaa gargaaruu danda'u akka kanatti akka inni deemuu barbaanna akka kanatti ijaarrachuutti jirra akka
akka kanatti barsiifachaa jirra. Akka kanatti akka inni bulee oolee uummanni keenya isa simatu gochaa jirra. Malee kan gidduu kanaa lafan irraa dhufeef waan inni irraa dhufe mootummaa irraa dhufeef eessaa dhufe isa waan hin beekne kun waan baay'ee daaqama hedduu uume rakkoo guddaa uummata keenya irratti. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee haala akkamiin rakkinoota turan kana kan amma dubbataa jirtan kana furuudhaaf qophiidha jettusin? Qophiidha. Ajajooti keenya ammaas qophiidha. Waan bade daqiiqaatti furuu, daqiiqaa irratti taa'anii mari'achuu, daqiiqaa irratti kun maaliif ta'e jechuu, jaarmiyaan kun erga deeme karaa kaaratti maal godhe jechuu kan hordofu duukaa jiraachuu qaba. Isa kanaanitu furmaati duris kennamaa deema. Karaa kanarra kan bobba'e eenyu? Erga bobba'e maal hojjete? Maal tolche? Maal balleesse? Kan booddee isaatii hordofu caasaan duukaa jiraachuu qaba. Kanaaf abbaan ga'ee hojii isaatii qaba. Duukaa deema. Inni hordofu akkuma horiidhaatti famti waraannis layyuu. Uummanni Oromoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kana akkamitti ofitti fudhatee duukaa socho'aa jira? Hojii isaa laalee, adeemsa isaa laalee, naamusa isaa laalee duukaa socho'aa jira, fudhachaa jira. Keessa ummaticha keessatti ijaaramne waan ta'eef hin beeku. Kun waan dhossaa miti. Ummatichi akka itti ijaarameef ofii isaatii ummatichuun to'atama. Maaliif kun ta'e jechuu danda'a. Mirga qaba. Ajajaa waraana naannoo sana waamee kun maaliif ta'e, kana maal gootan, kana maal balleessa, kan akka itti hoshitan jabaadhaa jechuun gorsa kennaafi adeema. Uummata Oromoo irraa qaama uummata Oromooti nuti. Erga hundeeffame kaasee hojii hojjete qabaa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee akka jabinaatti wanta kaastan qabdu erga hundeeffame kaasee bu'aa kana buuseera kan jettan? Hin qabna. Uummata keenya ijaarree uummata keenya jabaadhaa isiniif jirra jedhaanii jirra. Uummanni keenya ni beeka. Diinni keenya immoo maal akka nu taane sirriitti beeka. Maal akka sagoon ijaan argaa jira guyyaa guyyaan. Hin beeka uummati keenya waan hojjetamaa jiru, waan keessa jiru hin beeka. Mootummaan waan isa godhaa jiru. Kanaaf waan guddaa hojjetaa irra namni karaa keenyatti waa ta'e jedhu waa dhufee himatu been dhageenya. Karaa waraanni keenya deema. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii kun erga hundeeffame kaasee rakkoon isa mudate yookaan akka hanqinaatti wanti isin kaastan jira? Wanti nu kaamnu damnee Oromiyaa diina keessaa walabeessinee hiree mataasaa uummata Oromoo murteeffachuudha. Oromiyaa walaba gochuu fi qabsoo godhaa irraa isa kanatu nurraa hanqate malee wanta hanqate hin jiru. Itti deemaa jirra sammuu. Paartileen siyaasaa garaagaraa hin jira. Gama jaarmaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idileetiin dinagdeedhaa fi uummatarraati wanti argataa jirtan jira? Uummati isin cina dhaabbatee deeggarsa isiniif gochaa jira? Uummanni biddeen tokko yoo qabaate walakkaa irraa kutee nuu kennee walakkaa nyaate walakkaa nuu kenna. Garuu gara caalaa diina keenya irraa guuttanna. Dinagdee keenya diina irraa ajjeefnee fudhanna. Diina irraa harcaasiifnee waan ishee qabdu harcaafnee irraa boojinee irraa fudhanna. Hin beeka. Mootummichi kan nu gargaara. Dhumarratti isin wanta jettan qabdu hundeeffamuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ilaalchisuudhaan wanti hafeera dubbatamuu qabaa kana dubbachuun qaba yoo jettan yoo jiraate itti fufaa. Ankaniin dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo dammaquu qaba. Uummanni Oromoo ijaaramuu qaba. Uummanni Oromoo kan isaa ta'uuf kan isaan taane adda baafachuu qaba. Hoyhoyiin kalaas nu haa ga'u. Hoyhoyiidhaan hamma yoonaa turre irra kanaaf hoyhoyiin nu haa ga'u. Eenyu diina koonarraa deebisa. Eenyutu bilisummaa koo naa mirkaneessa. Eenyutu nagaa koo naa eega kana adda baafatee ilaallachuu qaba. Adeemsa har'aa kaa'ee boriitti adeemsa ilaallachuu qaba. Dhaloota koo boriitiin maal eenyu ta'aa ilaaluu qaba. Malee hoyhoyiin kun nu haa ga'u. Hoyhoyiin kun waggaa shammoo waggaa ja'an uummata keenya xuluggootee lafarraa fitte. Kanaaf uummanni koo waan isinitti tolu waan isinitti badu adda baafadhaa ilaalladhaa isa jedhu dhaggeeffadhaa isa jedhu. Ayyee Jaal Ibraahim Mustafaa guyyaa irraa yeroo keessan fudhattanii nu waliidhaan afgaaffii raadiyoo burqaa oduu irratti gochuu keessaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoo burqaa oduutiin galatoomaa isiniin jenna. Isinillee galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenyaa sababii hundeeffamuu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ilaalchisuudhaan turtii nuti Jaal Ibraahim Mustafaa waliin goone kana gammaa ture. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. An Urjii Sabaati.
Kan